أكم جتنا خبجمتوتا في دعوتوتا شامي دانا تركي guyyaarraan tanaa keessummaa tokko qabadhee isiniif dhaadhee jira. Keessummaan kiyyaas irra caalatti namni hin beekne jiru jedhi yaada keessattuu gama sooshaal miidiyaatiin jechuudha. Namoota hedduu biratti nama dhageettii qabudha. Namoota hawaasa keessatti waan ergaa gama akkasumatti ergaalee garaagaraa uummataaf dhaamu biratti nama dhageettii guddaa qabudha. Gaamee wal barnootaaf namoonni tokko yoo keessa hin beekne jiraatan ga'umsaatiin isin dabarsaa. Mee daawwattoota keenyaaf mee dura waa'ee kee ibsi akkasitti gara sagantaa keenyaatti fuulleeffanna. Egaa jalqaba irratti maqaan kiyya jaalatamu sooshaal miidiyaa irratti qoosaa fakkeessee wanta shira mootummaan godhaa jirus ta'ee miidhaa hawaasa irratti deemaa jirus bifa qoosaatiin dabarsuudha. Hawaasi biratti kanaan dhageettii qabdaa jechuudha fakkeessitee akkasitti mootummaa kana waan hawaasni fi mootummaan keessa jiru kana hedduu follower keetii fi warreen sidaa wanni godhu hundaa'uu wajjin akkasitti oofaa jirtan namni hin beekne hin jiru. Meegaa egaan gareef ibsite gara sagantaa keenyaatti achi deebina. Sagantaan keenyaan jechuudha haala yoo arraan tana irraa qabannee asoo deemnu keessaa qabsoon gartee uummanni Oromoo amma gaggeessaa jirtuun injifannoo akkamii galmeessaa jirti mee akkam jettee yaadameeti? Injifannoo takkaa fi lamaa miti injifannoo guddaa galmeessaa jira Oromooni. Durirraa eegalee hanga maantanaatti qabsoo taasifameen warra waggaa 27f biyya tana akka waan yoo isaan aangorraa kaan qiyaamaan taasutti ilaalaa turre Oromoon harka micciiree irraa kaasee itti aanee warra qaama lammaffaadhaa eegan haftanyaan ture amma warri PPM tanaa lafaa keessa Oromoon galee rafee hin beeku hanga danda'utti xiqqaa fi guddaan dheeraa fi gabaabaa osoo hin jenne namoota irratti hirmaatee waan danda'uun qabsoo kana gaggeessaa ture. Injifannoo illee takkaa fi lama osoo hin ta'in waan lakkoo hin finnu osoo hin ta'in injifannoo guddaatu galmaa'ee hanga jechuun akka yoon akka gabaabsee siin barbaade injifatamurraa kan ka'e hanga maallaqa jijjiiruu takka irraa isaan geessee jechuudha. Hawaasni hanga karaa cufuu gabayaa lagachuu fakkeenyaaf hammaan tana sochiilee qabsoo keessatti bahanii falmachuun tokko ta'ee qabsoolee ijaan mul'atu jechuudha. Fakkeenyaaf ammaa saayilentii ta'a fakkeenyaaf callifamtee godhamtuu jira akka gabayaa lagachuu ulaa cufatanii cabsanii taa'uu sochiilee jiran qeerroon karaatti konkolaattota karaa fagoo deeman hunda ugguruudhaan gabayaa lagachuudhaan dhiibbaa hedduurra taasisee hanga keessa qotuun nama maallaqa waan qabu akkaawuntii keessaa baafatee waan warruma humna nageenyaa jedhamu haganda keessa deemee hawaasaa nama ajjeesu kanallee waan kafaluuf dhabeeti warri mootummaadhaa hanga akka namni maallaqa baankii deebisuuf dhiibbaa irra taasisuuf hanga maallaqa jijjiiruu takkarraa gahee jira. Kunuunti gaa injifannoo uummanni Oromoo galmeessee fi dhiibbaa warra naftanyaa kanarra taasifame keessaa gurguddaadha jeetii yaada. Dhugaadha. Injifannoo guddaa galmeessanii jechuudha. Oromoon biyya san keessatti amma kabajaa guddaa argattee jirti akka mootummaan Itoophiyaatu akka gartee Oromoon buluusaa amma farkee jira. Keessattuu yeroo gabaa lagannaa gaggeessan kanarratti magaalaa Finfinneedhaa tan handhuura naftanyaan keessatti teessee uummata Oromootiin ajjeesaa jirtu tana keessatti gabaa san irraa kutuun hedduu takka isaan ifa agarsiisa. Rakkaanoti Oromoon jirraa Oromoodhaan bullee ooluu jirraa ta'ettuu hedduu waan arkanii. Mee amma gamanaan gaagaraa gaaffii jette lammadaatti yeroon fiigoo jechuudha. Tarkaanfii jechuudha amma mootummaan naftanyaa kun uummata Oromoo irratti fudhachaa jiru kanarraa hayyoota Oromoo hidhuu qeerroo warreen gartee dhageettii qaban biyya keessaa qabanii dhabamsiisuu mannidhaa Oromoodhaan guutamee jira jedhama. Mee kun gaamma Oromootaan abdii murachiisee qabsoo tanarraa if dubanii aanseetti addaati. Oromoon naftanyaa gara nyaatiin quufin ta'a. Beeltii amata meeqa waggaa meeqa TPLF ergamtee amata meeqa waggaa meeqa ergannummaan turte tana uummata injiree KPP kana dhiisi warri sila xayyaaraa fi taankiidhaan waggaa meeqa ijaaree biyya tana
ni bulchina jechaa dhaaddataa ture yoo harka duwwaa yaa'e Oromoon sabab dimrotu Afrikaa bahaa keessatti osoo biyyoonni hedduun garaagaraa irratti naannoo dhaanii biyya nama saba uummata yeroo kana gajjee bulu khaantu dhalata gurguddoo wal dhaloonni ammaa kun osoo lafarraa dhumne xixiqqaa feetutti ana hanga salphumutti hanga qiyaamaan taatutti lafa teenye gubbarra jirra biyya dhalanii gubbarra jirra waan keenya nyaanee dhunnaa hanga mirgi Oromoon biyya tanarra qabdu guutuun guutamuufitti hanga mirgi abbaa biyyummaa sabni kun barbaadu argatutti Oromoon gareen lafarraa kubara abdii kutachiisuudhaan miti taakkuu takkeef dubana deebisa kafede aduu ayyoon du'eessiisutti aana inni yoo ta'e kasoo jijjiiruutti aana malee Oromoo yeroo ammaan tanaa sodaa waan jedhamu sana ajjeesee jedhamu masiitiif jalqaba sodaa ajjeese abaluu du'eef reefka isaa lafa darkeechuudhaaf taakkuu takka namni fiduu kan deemu beenzila ni dabalata ni danfa darbamu jechuudha danfaa deema kafede haa jedhamu kafede aduu reefka kubbaan tarkaanfannee tumaanis ni du'a hawwata aduu kaayyoon deenya galmi jalqaba baaneef sana hanga galma gahutti habaaneef jechuudha akkasii malee Oromoo jechuun saba wanni darreen akkanaatun abdii murachiisu miti taakkuu takka fiduu deebiftuu miti jechuudha ajjechaa fi hidhaan nuuf beenzila duris beenzila bara likki isin galchine jenituma duraanis dhaaddataa turanii dhaadannaa fi bara hamileef guruun jaraa duris numa jirti saniifis godhin arraa miti gaafa sila bara dukkanaa gaafa Minilik jaamu sanuu sila barri san bara sila bara hamaa gabrummaadhaaf gabrummaa qeebalanii jala buluuf mijataa ture sila yeroo sani namni hawaasni barateen jirre namoota muraasa dammaqan qofaarratti dhiibbaan godhamee miidhaa gaggeessaa turan jechuudha. Silaa barri san bara dukkanaatti jedhi ilaalaa silaa yeroo san Oromoon gajjuu qabdi turte garuu gaafsanuu gadi hin jenne dukkanti gaafsaniitii fi fageenya silaa yeroon sanuu isaan gadi hin qabne jechuudha. Minilik saniifuu gadi hin jenne yeroo sanillee aarsaa hafaleetuma sabni Oromoodhaa hanga danda'u waan qabuun dura dhaabbatee bara san dabarsee jechuudha. Sabni bara san keessattuu gadi hin jiin har'aan tana gajjaa jechuun nillee yaadamu nillee fakkaatu kun yaadamu bara abdii muratu Oromoon saba abdii muratu. Dhugaa jettee uummanni Oromoodhaa jechuudha yeroo itti abdii murachuun geenya irra gahee jira bara 50 fi gabrummaa jiratti cabe as ibbaraa dhufee jira uummanni Oromoodhaa keessatti amma qeerroo nama gurtutuun keessatti mootummaan kun Oromoo deebiitiin sobaa takka Oromoon cabsa waan jiru humnaan waan hin danda'amne jechuudha. Meeqa gaafii tiketa lammaffaarratti sadaffaatti iyyeen dabroo jechuudha uummanni Oromoo jechuudha injifannoo dhugaa san argachuudhaaf bilisummaa dhugaa fi walabummaa dhugaa san Oromiyaa irratti argachuudhaaf jechuudha akkam ta'uu qabame. Duraanis waraanni keenya guddaan kan nuti injifannoo ittiin galmeessinu tokkummaadha. Yeroo hunda Oromoon tokko ta'e jechuun injifatee jiratti akka injifannootti ilaalame jechuudha. Oromoon gaafa kaabaa fi kibbaan bahaa fi dhiyaan kutaa kallattii afranuu osoo fi wal jalaana fi hundinuu waliin kee qabsaa'e waraanni guddaan isa injifannoon keenya guddaan isa. Kanaafuu akkuma dur baramee arraas boros iftaanis yeroo kamiyyuu taanaan Oromoon waan dhabe irratti osoo waliin qoonne kutaa fi gandaanis amantiinis wanta kanallee osoo waliin qoonne tokkummaadhaan lafaa fi mirga isaatiif falmachuun mirga hiree fi murteeffachuun dirqama keenya san mirguu waan qabnuusi namoonni sidaan keessatti hin jirtu. Kana jechuudha wanti keenya guddaan nuti fakkeenyaaf abdiif qabnu tokkummaa keenya hanga daa'ina finitti hanga waan goone hunda waliin goonetti mirga waloo keenya falmachuuf hanga waliin kaanetti ni injifannaa jechuudha. Amma ergaan ati asirratti dhaamte jechuudha uummanni Oromoodhaa yoo tokkummaa qabaate waan hin injifanne hin qabu jechuudha. Yaa waan hin injifanne hin qabu yeroo hunda wanni nu barbaachisaa tokkummaa keenya qofa. Tokkummaan humna akkuma jaansan gaa uummanni Oromoodhaa yeroo itti godinni tokko roorrifame godinni kaan callisuu dhabuudha. Bakkuma takkaa lafaa kaanii roorroo isaa irra jirtu kana falmachuu danda'udha tokkoon lafa qabamne naannoon tokko lafa qabamtee tokko immoo yoo ta'e uummanni ni caba. Kana gaawwanni ati dhaamte bakka kanatti uummanni Oromoodhaa tokkummaadhaan lafaa ka'ee roorroo irra jirtu tana jechuudha falmachuu qabaa tagattu dhaamtanii. Meeqa galatoomii gara gaafii tiyyatti aantutti yeroon dabru jechuudha mootummaan kun jechuudha ifmaaf lafaa ka'ee sababa koronaa vaayirasii wajjin wal qabsiisee
filannoon tun yeroodhaaf dabruu qabdi jee akka biyyattiitti silaa filannoo yeroo keessa geeffamtu san dabarsee ture. Amma deebi'ee filannoo kana gaggeessuudhaaf karaa garaagaraatiin karaa ministeera fayyaatiinis karaa mana marii bakka bu'oota uummataatiinis ergaa dabarsaa jira. Waan kanarratti miti maal jettame? Jarri kun maal seete leenjii shiraa ta'uu gaariidhaa qabanii leenjii shiraa hoggaan siin dhugaa wanta filannoo isaanii gaggeessanis jalqabaas koronaan isaan dhowwee jiru beektaa. Akka yeroo san jiran sanitti yoo kallattii hin dorgoman akka isaan mo'aman isaanii miti addunyaan guutuun ni beeti. Namoota yeroo beeksisa ganda warri kaafaawatis beeksisee isaanis beeksisanii warri hawaawatis beeksisee ture deemeeti. Deeggartoonni hangamii akka biyya addunyaan namoota ulaalee jira. Yeroo sanitti akka isaan akka hufuu deeman isaan osoo hin ta'in qaamni biraatu ni beeka. Lammiin biyya biraa tokko gaafatee iyyuu moo'atee ni beekan jechuudha. Namni hangam akka isaan deeggaruu beeku namu argee jira. Addunyaanis gartee jirti. Yeroo sanitti maal godhanii shiraxanitti koronaa jira jedhanii koronaa durseenee jedhanii sirrii yeroo dhibdeen waliin dhibduma addunyaati. Garuu akka isaanitti himanii fi akka fakkeenyaaf ilaalamni jira yeroo kana ol kaasanii ara koronaa namaan ganaa argamee naannoo Finfinnee Oromiyaa kaabaatti hanganaa argamee naannoo Amaaraatti hanganaa argamee jechuun itti akka shiraatti akka gaachanaa itti fayyadaman jechuudha koronaas jedhee godhanii isaaniif yeroo sanitti akka gaachanaa itti fayyadamanii lammaffaa yeroo dabaru immoo hayyoota Oromoodhaa jedhanii ummata waddileessan sababa uummanni maaliif hayyoonni kan jedhamaa yeroo kee falmatetti uummanni nama dileessan fitanii ammallee deebi'anii erga osoo hayyoonni paartii mormitootaa maniidhaa keessa jiranii eenyu wajjin dorgomuu fure fakkeenyaaf maqaatee wanta kaniin dorgomaa yoo ta'e asii wajjin mormullee hin jiraachuu waan mare eenyu wajjin dorgomuu deema. Warri gaafaa akka jiru guutuu hidhaa jira. Warri abaa'uudhaa guutuun akka jiru hidhaa jira. Daawudii fi namoota muraasa qofa alaggata fi malee haala akka jiru hidhaa jira. Paartiin biyya bulchiinsa akka dorgomuudhaaf yoo taate paartii isin mormituuf cinaa qabaachuu qabdi. Isaan kan hidhaniiti filannoo gaggeessinaa jiran. Eenyu wajjin dorgomuuf firee fakkeenyaaf hayyee filannoo akka geessanii eenyu wajjin gaggeessan. Uummanni beeni filataan filatu. Morkotaan isaaniitis bahuu qaba. Ree hidhaa jiru sanis baasanii hirmaachuu qaba. Yoo san ta'u baate immoo dur waggaa dheeraa wayyaaneen goraa turte isaanis duraanis ilmaa wayyaaneeti waan ta'eef wayyaanee jala baransanii deemaa jira waan ta'eef kannaanaaf kun akka filannoo osoo hin ta'in taphanaaf fakkaate tapha. Warri boordii filannoo Itoophiyaa illee harka isaanii jira. Humni nageenyaa harka siyaasaa isaanii jala jira. Buufanni dhaabbileen fayyaadhaa isaan jala jiranii. Informationii fayyaadhaa yoo nama 17 bira argame jaamee ministeera fayyaa ergame. Akka warra istaalota irraa kallattii ilaalu 4 kiiloo seenetii warri 4 kiiloo sanboota qalli intala ministeera fayyaa sanii kananii kaasanii daataa isaa gabaasaa turan. Because akka gaachanaa itti fayyadamuuf jechuudha survive ta'uuf ni jira miti osoo namni dillu kan argamaa jiru mircha akkamii gaggeessinaa jechuudha. Itoophiyaa san keessa wanni hundi siyaasaa wajjin wal qabatti manni murtii siyaasaa wajjin wal qaba taa'ee shira paartichi biyya bulchaa jiru san galmaan gahuuf carraaqa humni nageenyaa akkasii militariin biyyaa akkasii boordiin filannoo Itoophiyaa guutuu akkasii shiraantamee siyaasaa keessa galee waan siyaasaa dalagaa silaa wanni hundi qaama siyaasaa irraa walaba ta'uu qabu malee. Sigilee shirri isaanii jala kaaseen duuba walti taadhaa hojiin isaanii hojii taphaa fakkaate hojii ijoolleen xixiqqoon daa'imni waggaa ganna jahan dalee ni fakkaate jira. Dhugaadha isaan irruma dibaa jechuudha filannoo durattuu Itoophiyaa keessa jechuudha irruma dibaa jira. Sababa filannoo kanaan jechuudha biitti Itoophiyaa tun yeroo hedduu ni jeeqamte bara wayyaanee keessaa jechuudha eegumatiif barre kana keessaa yeroo amma jiru kana keessatti fa'aa daran hammaata wanni kun. Maaliif sabaa sablammoota abiyyi sabaa sablammoota walitti tokko godhu jedheema garuu immoo sabaa sablammoonni yeroo amma jiru keessatti if baranii jiranii tokkoof gabrumuun barbaadu tokko akkanarraa isaa ol jiraachuun barbaadu. Yeroo kana keessatti yeroo amma uummanni nafxanyaa qofa mootummaa kana kan cinaa dhaabbachaa jiru keessatti uummata jechuudha Amaaraa kan qofa cinaa dhaabbachaa jira malee
gara kaan irraa deeggarsan qabu. Ammaasis gama kaaniin deebi'ee Oromiyaa keessatti akkumaatu beektu jechuudha. Dorgomtoota isaa wajjin dorgaman baafachuudhaaf wixxifachuu jira. Kana jechuun akka adda bilisummaa Oromoo dhiyootan keessaa kireet godhe. Adda bilisummaa Oromoo bulchitoomee jee kireet godhe ture. Akkasumatti illee adda bilisummaa Oromoo tokkoomee jee lafa kaatee ture. Isaan kana wajjin dorgomuu barbaadinsa Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti. So ummanni Oromoodha jechuun bakka tanatti ni filatanii gabbaanii hardii fudhatanii dhugumatti ni filatan jettee addaati maal qabdee aadaa asirratti. Duuba bara reefu nasi kaasisan ture. Haa dorgomu namni isa wajjin dorgomu yoo hin jiraan eenyu wajjin dorgomuu jirta. Bara bakka fakkeenyaaf kaas namni jabaan biyya tana keessatti ija hawaasaa duratti jaalatamaadha beekamaadha. Hayyoonni saba kanaa osoo maniidhaa keessaa rakkataa jiranii osoo maniidhaa keessaa dhibamanii mukaan mana yaalaa dhaquudhaaf dhoowwamanii rakkataa jiranii eenyu wajjin dorgoma. Egaa paartii mormitoota takkitti hin jirtu. Kaafaa'oon warri kaafaa'oo harka 90 ol maniidhaa keessa jira. Warri abaa'oo akkasii paartii jiree biyya bulchaa jiru haa piipilaa kun yoo fakkeenyaaf seriously dorgommii dhiyaachuuf barbaadu ta'e warri mormitoota illee cinatti argamuu qaba. Garuu immoo asiin hiite eenyu wajjin goota. Tanni feekaa ta'a sobaa paartiin sobaa ta'e cinatti dhumuu barbaadu sana hawaasni beekaa bara. Isaan silaa fakkeenyaaf paartiilee mormitoota takaafaawwatiif immoo harki keenyaan uummanneeti akka nuti feenu san bakka nuti dhaabbatu san harki keenyaan kiriit goonee addunyaa soboo hojjetu. Barammaan tanaa wanni akkasii miidhaa. Silaa fakkeenya isaan abaa'oos feekaa yookiin tasobaa kiriit godhanii filannoo kaa'uu barbaadan. Warra kaafaawwatis akkasitti tasobaa fi kiriit godhatanii harki fi horaa waraabbatanii as kaa'uu barbaadan. Dhaloonni ammaan tanaa kun kijiba karaa akkasii kijiba karaa kana dhiisi barra. Kijiba karaatii miti dhugaa karaa kanaa hundi Manni beekaa kaafaa'uun bara kamii akka makka kiriit akka taate eenyu asiin akka gahee seenaa waggaa dheeraa nu wajjin qabdi har'aa miti gaafa haayaskuul keessa sadarkaa barachaa ture waraqaa miseensummaa isaanii godhanii toomaa ture har'aa miti bara 1997 tura keessa jechuudha yoo xiqqaate akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 97 yoo ta'e gaafa filannaa gaafsanii jechuudha. Paartii gaafa isaa wajjin dorgomaa turan tawarra TPLF fi arrabsanii dhiichisaa ture yeroo keessa mararaa fuudhee jiru. So paartiin seenaa hangas hawaasa bira qabdu guddoo sana hayyoota isaanii asuma qabdee hidhanneeyte tafeekaatiin uummatee filannoo gaggeessaa yoo ta'e taphatuunis deemtee taphuma taati jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoodhaa hanga hayyoota biyya irraa baafamu rafuun qabnu karaa danda'ame jechuudha. Karaa danda'ame hundaan haruma qabsoon galamaan geessu hundaan waan dandeenyu hundaan beekumsaanis ta'e hundaan akkuma duraan barame dhiibbaa godhu amnaan jira. Gama kaan ammaas filannicha kana irratti jechuudha Itoophiyaa san keessatti mootummaan amma jiru mootummaan Abiyyiin durfamu kun jechuudha. Itoophiyaa san guutuutti waan bulchuu jiru namatti hin fakkaatu. Maaliif Tigraay filannaa gaggeeffattee jirti. Yeroo akkatti dur bara aangoorra jiran san irratti gaggeeffatan sanitti akkasumatti bara kanaas amma gaggeeffattee turte. Hayyama boordiin filannoodhaa ta federaalaa kan ta'eef diddeeti. Tuffiin akkanaatun biyya san keessa dhufu wajjin jechuudha. Biyyi tun mee ammaan tana haram deemu jirti mee? Yeroo ammaan tanaatti akkaataa Tigraay keessa jirtu yoo laate Tigraay Itoophiyaa dhaqee lakkaa'uun ni rakkisaa. Because militarii guutuu qabdii waa hunda guutuu qabdii ajaja boordii filannoo Itoophiyaa maleetti fedhinnaa fi ittiin gaggeeffate. Isin sababa filannoo sanaan nama gaggeessitu malee isin kallattiidhaan namni isin wajjin diilguruu barbaadee fi wajjin gochuu barbaaddu namoota ni beekaa mootummaa federaalaati dantaa takka irraan qabdu akka waan namni harreen biyya bulchaa jirtu ilaalchisi malee ni beekti waan ta'eef baaba jirri baagiraawundii wal beekaa waggaa jedhanii waa saamaa wajjin haataa waan fedhe wajjin dalagaa ture hattuu wal beektu beektii waliin nuyi giraayamaan tana wanni isin filannoo guddaa gooteef osoo ni fakkeenyaaf filannoon mootummaa federaalaa malee ni ta'a osoo ta'initti waan fedhaa fiduufi waan barbaachisaa ta'e fidu karaa ololaatiinis ta'e karaa tolaatiinis ta'e waan karaa barbaade astaanii akka nama Ameerikaa taa'ee Minisoota irraa haasuu haasawwan bara. Itoophiyaan ammaan maqalee namaan tana
naannoo naannoo Tigraay jechuudha biyya Tigraay yookiin immoo bakka biyya fagoo takka biyya bahaa fagoo takka akkasiif ilaaltee jirti because afaan kawwee guutuu qabdi waan hunduu guutuu qabdi muuxannoo lolaatillee qabu hanga dandeessee waan qabduun guutuu ifa ijaartee jirti saniif waan barbaadaa fidu filannoos gootee waan hunda waan mootummaa federaalaa faalleessaa godhaa jirti waan naannoon qofa guruu hin dandeenye jechuu godhaa jirti kanaaf uummanni naannoo Tigraay osoo biyya Tigraay biyya ollaa keenyaa yoo jennee raawwachaa egaa mee karaa dhumaatti deemaa jirra gabaabsinee oofuudhaaf jechuudha mootummaan kun fulbaana 30 booda aangoon heeraan kan namteef biyya san keessatti hin jirtu egaa kana ta'e gaamee maaltu itti aaname biyya san keessatti mee Oromoon maal godhuu qabdi jettee yaadame fulbaana 30 booda mootummaan heera biyyattiitiin aangoo biyya bulchuutii fi mirga biyya bulchuudhaa qabu jiru because meeshaan takka gisee product taate hanga ijaa hanganaatti yenni irra barreeffama sineech expire taati. Oomishni tokko fakkeenyaaf yoo har'a oomishte yeroo hanganaaf ni hojjetaa sammuu tajaajila irra oola sammuu immoo expire ta'a jedhama akkasuma yeroo nama warri bibbiidhaa heera biyyattiitiin ammaan booda mirga biyya san bulchuutii fi militariis ta'e humna nageenyaatis ta'e uuma fedhee ta'e hoogganuudha isaanii expire ta'e jira 30 booda achi fulbaana 30 achitti yoo danda'a yoo silaa gaawwan namuu walumaa harkuu teenya mootummaan seera qabeessii seeraan biyya bulchuu danda'u hin jiru. Katiyaan yookiin haa ta'uu qabu silaa yoo akka seeraatti mootummaa jeequmsaati. Uummata sagalee wajjin waan filamu jechuudha hanga filannaan seera qabeessii gaggeeffamutti. Uummanni Oromoodhaa immoo yeroo kamiyyuu caalaa yeroo badduu keesseen waan deemnu achi tokkummaasaa aadaa dur barame wal dhageettiin socho'uu karaa akka deemu qabnu wal dhageettiidhaan mariidhaan waa hundaa'u yoo deeme gaariidha waa hunda irrattuu fakkeenyaaf hamaas ta'e gaariis ta'e yoo tokkummaan wal dhageettiin jiraate haalaan gaariidha qabsoo eegalamees akkuma duraan qabateetti fufaa kallattii maraan wal dhageettiin socho'uun akka malee gaariidha biyya fiitittiifachaa qabsoo fiitittiifachaa tokkummaa fiitittiifachaa hayyoota fiitti siidaa keessa baafachuuf tattaafachaa waan galma duraan baheefsin hunda hanga galmaan gahuutti rafuun qabu kan dur caalaa tattaafachuu qaba jechuudha. Yeroo namaan guutaa yeroo dur caalaa waa hundaa waan nu gaafatu waan ta'eef itti qophaa'uu qabna. Egaa galatoom gaa'ee mee ammaan tana jechuudha gaafiin kiyya kadhumaa amma mootummaan amma jiru kun jechuudha egaa aangoo qabatee booda jechuudha Oromoon wayyaanee kana harka miccirtee ofirraa galchite booda irreechi deebi'ee Finfinnee keessatti bara 2019 akka faranjiitti kabajamuusaati. Ammoo bara kana mootummaan hedduu takka sodaa gurguddaa keessa seenee jira. Sodaa kanarratti jechuudha maaliif akkanatti sodaate mootummaan kun bara deengaddaa 2019 keessa sodaan akkanaan jirtu amma namoonni muraasni qoftiin akka jiratti argaman jee gara kaabinee isaatii fi dabbaloota isaatiinis hedduu rakkachaa jira. Mee maaliif akkana sodaatee ta'eeti? Irreessa jechuun tokkoffaan bakka walgaa Oromooti. Karayyuu kallattii mara Oromoon dhufee warra irratti hirmaata. Bakka immoo walitti dhufeenyi yookiin walga'iinni Oromoodhaa hoddominaan baay'inaan irratti hirmaatu kana keessa humnaa jira, tokkummaa jira, wal dhageettii jira. Akkuma gaafa wayyaanee san keessa gartee gaafa sila gaafa bara wayyaanee san keessa gaafa ni ayyoo yaadate gaafa daawundaawuniin hajjaam daawundaawuniin guddoon hawaasa hedduu haaftee fi sadarkaa idil addunyaa dhagamtee irreessa irratti hajaamte muuxannoo hawaasni irreessa irratti qabsoo godhuudhaan qabu humna guddoo irreessa irra jirtu waan beekuuf warreen maanta naangoo biyya bulchaa jiru warri bibbitti sodaa keessa galee jira. Wanni guddaan isaan sodaachisee gaasitti humna guddoo as dhufaa kutaa garaagaraa dhufanii irreeffachuuf illee yeroo dhufanii as keessatti illee qabsoo gaggeessuun ni jirti dhiibbaa taasisuu dhufaa sababa saniif akka malee sodaa hamaa keessa galee jira warri bibbii kuni. Lammaffaa immoo handhuura Finfinnee irra ta'uun kun ija addunyaa guutuun achi gubbaa jirti. Gaazexeessitoonni garaagaraa dhufanii ni galanii ni arganii akka hoggaataan baadiyyaa fagoo gara kutaalee Oromiyaa akka fagoo ijji mootummaa ijji miidiyaa addunyaa garreessaniitu waan fedhe godhuu hin dandeessu. Ammaree duraan fagoo keessatti gara
naannolee Oromiyaa gaafa gootee tokko quba kana abbaa barbaadan karaa gubbaa deemachiisaa kan barbaadan akka waan namarratti hin dalagamne irratti dalagaa taphachaa turanii intala duraa qawweedhaan guddisaa turanii bar waan takkaan dalagamin waan takkaa hagamaan tanaa Oromoo hin godhamintu godhamaa jira yeroo ammaa tanaatti. Sadarkaa afaan qawwee ati dubartiin teenya guddisamaa jirti. Nama karaa gubbaa deemu fakkeenyaaf waa nama lama ta'ee karaa gubbaa miilaan deemaa jirutu asaasan numaa jira osoo fakkeenyaaf waan yakka tokkollee kan qabne jechuudha qammatti yaamameetu godhamaa jira. Garuu immoo irreessaa gubbaatti wanti kasii godhuu hin danda'amne uummatatti nyaatu eegaa jira garaachi kennee jirti. Ijoolleen dhuftuunis garaachi gubbaatti waa goruun si afaan qabu fakkeenyaaf qabsoo tokko mul'isuun hidhamtoonni siyaasaa nu waa boojanii juusaanis afaan qabu waan ta'eef wanti guddaa isaa yaaddeessi as bakka ijji addunyaa guutuun irra deebite magaalaa Finfinnee keessatti ni ta'an irreechisa of deemuusaa kun akka malee isaan sodaachise sababa isa irraa kan ta'e nama yaamichi godhameef qoftiin kaabineen filtee yaafittuu jedhan Oromoon ammoo hin keebiru kana irreessi keenya malee sargii biyyo cidha intala taayyeetii miti. Egaa yaamichi talaa nu barbaachisu jechuudha lafti teenyaaf baay'eenyaati irreessi keenya irreeffachuufis ta'e waan fedhii godhuufis yoo ta'e magaalaa teenyaan dura Finfinnee dhaquudhaaf hayyama bibbirraan barbaannu abba federaan barbaannu yeroo barbaanne seenee yeroo barbaanne bahuutu hin qabna. Wanni isaan guddaa isaa yaaddeesse kanaa jechuudha. Deebi'ee immoo yaamichi isaan gara haadirii isaaniitiin godhan kasalaa namoonni nuti feene qoftiin haa hirmaatu jedhan nis hin ta'u taatiis hin jiru akka ajaa'iba irreeffannaatti qaafii guddaa naafuu hin qabnu ni dhayina qabsoota nyaatatti fufnaa tokkummaa keenyaas hin dhiifnu waan duraan fakkaannes hin daleenyu waan ammoo godhuu qabnu ta'a mirgi keenya uumaan nuuf kennes godhuu hin dhiifnu hanga hidhamtoota keenya guutuu baafannutti biyya keenya irra taabbaa taanutti waan abbaan biyya mirgi abbaa biyyummaan godhuu kabajamutti duban deebinu gaa kana gaaffii qaba. Galatoomi ammaan tanamee sagantaa keenya dhumarra keessa jirti ummata Oromootii fi hawaasa Oromootiifis waan dhaamsoo qabaatte jechuudha. Dhaamsiin qabu biraan jiru Oromoodhaan wanneen uummata dhaammachuu barbaadu tokkummaadhaan waan goonu hundarratti tokkummaan nu barbaachisaa wal qooddaan nu barbaachisu keessattuu ammaan tana yeroo ammaa kanatti irreessa farratti akka amantii islaamaatti haraamii dhaquun hin qabamu jaamee yeroo itti dubbatamu looni jira. Sirri nuti duraanis irreessi amantii ta'uu namni hin beekne hin jiru. Amantii waaqeffataati. Akka Oromoon kiristaana qabaa, musliima qabaa, waaqeffataa qabaa. Garuu amantiin dur hundinuu tokkummaa keenyarraan hundaan geessinaan gammaan kanaatti jechuudha. Warri kiristaanaatis miidhaa isaanirra ga'u sababa Oromoo ta'aniif isaanirra ga'u jechuudha. Hagammaan tanaatti irraan dhaabbaneettuma jira. Warri musliimaas akkasuma miidhamaa jira. Warri waaqeffataas akkasuma miidhamaa jira. Miidhaan guutuun sababa Oromoo ta'aniif malee sababa waaqeffataa ta'aniif miti, sababa kiristaana ta'aniif miti, sababa islaama ta'aniif miti. Waan Oromoo ta'aniif dhiibamnee jibbamnee haga irraan tanaatti hanga guyyaa irraan tanaatti akka lammii biyya tanaatti ilaalamnee hin jirru. Yeroo ammaan tanaa kana keessatti jechuudha waan hundaanuu yoo ta'e bakki irreessa sana gubbatti argamnee warri kiristaanaatis warri islaamaatis warri waaqeffataatis waaqeffatu yeroo isaan waaqeffatanii xumuranitti dhiibbaa godhuu waliin goonutu jira. Sirni waaqeffannaa argi xumuramee boodatti jechuudha rakkoon qabu. Nuti dhahinee fakkeenyaaf irreessa gubbatti kallattii waaqeffachuuf osoo hin taane kaayyoon guddaan jiruuf qabsoodha. Sagalee guddatu dhagamaa miidiyaa addunyaa guutuus gubbarra jira. Ijjeessi guyyaa irraan danaa ijjame dubbatame qabsoon takkitti naar guyyaa irraan danaa deddeeffamte addunyaa guutuurratti fudhatamti dhagahamti. Duraan fageenya Arsii keessa Harargee keessa Wallagee keessa Caakaa keessa kophaa fageenya dhumaa ture addunyaan takka nu dhagaye. Yoo xiqqaate malee nyaata qofatti Harargee qofa keessa nama 137 yeroo guyyaa lama keessa fixan. Kun addunyaan kumaan qabdu hagammaan nama 70 nama 80 fa'aa gabaasaa jirti jechuudha. Garuu guyyaa boru irreecha irratti addunyaan guutuun ijaarratti mukuli lafa gulli ni argama. Wanni isaan shawwataniis addunyaa shawwataniis hin jirtu. Kanaafuu waa hundaafuu irreessa deemnuufis irreeffachuu dhiibbaa godhuu jira, wal dhageettii jira, jaalalaa jira. Kanaafuu akkasitti osoo ilaalamee gaariidhaan jaa waa hundaafuu akkuma aadaa teenyaatti tokkummaa waraanni guddaan nuti ittiin hangammaa as geenyee fi itti
jabaannee Oromoo jennee addunyaan guutuun hanga shabbaa hunjitutti warri nu jibbu jechuudha. Kabiyya keessa naftanyoonni hanga shabbaa hunjitutti as geenye tokkummaadha. Tokkummaan dhiisinaadha, jabaadhaadha, waliin qoodinaadha. Hundinuu nuti Oromoo malee hagama kutaanis amantiinis wanti akka inni hagama addaan nu qoodne wilis nu qoodu jabaadhaadha. Hanga galma baaniif geenyutti namoota jabaachuu qaban. Egaa jaalata Ahmad jechuudha sagantaa keenya tan haala yeroo irratti fudhannee miidiyaa neetworkiin wajjin akkanatti dhaamsa bareedaa fi xiinxala ajaa'ibaa kan uummata keenyaaf kan nuufatiif hedduu galatoomi siin jaa gaa sagantaa teenya tabiraatti irratti illee akka hirmaattu aggamanumaayin abdii qaba gaa galatoomi gaa asirratti hirmaachuu keetiif. Ayyee warri caayaa miidiyaa neetworkiis ijaafatanii naasisuu isiniif guddaa galatoomaadha. Kuma lamaan lama kan jedhin jira. Jabaadhaadha, hojjedhaadha. Yeroo itti sabaaf hojjetan ammaan tana barri gabrummaa kun dabra waan ta'eef hanga dandeessanii beekumsa qabdaniin waa hundaanuu saba keessan bira dhaabbilaadha jabaadhaan jennis. Ayyee galatoomii kabajamtootaa fi daawwattoota miidiyaa neetworkii guyyaa irraan tana haala yeroo irratti keessummaa fayyakaniin qabadhee isiniif dhaadhee jaalata Ahmad sagantaan isaa wajjin guyyaa irraa qindeeffannee dhiyeessinne kana fakkaata. Isinis waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha qophiilee teenyatan miidiyaa neetworkii irraa isiniin dabru gamanumaan akka daawwattan